مكاكي في وانا الراسفيد مكانك يا شيخ مادام جنما وقع أم بكا تلوفنو حواس مكي يارجو أسبوع كنا جاي دولتا ولد درجة روميا تاوك نيمبيكا درجة روميا إدل الدنيا تاوك نيمبيكا جاين كسني في وانتي أرسلنا سيجور هجرات يوجرات والناس تي نقول الجرو كونفرنس يقول ياكل الشان الراجع سديتي ديموف ملكا أكا أرجنوف وانا ددا غرغرو جرا كان كونو غرغارا مو ولدا درغو رومو كامل سوتاتي جچو كونفرنس سن يوم تا ستي انيو رايرما تا غلين سامالي دا غلماون امو هيرن جرا مو چوفامي جرا كان رايون ويمو دندس كونفرنس تي كجل قبمو غيا كودشني جولاي غيا كودشني جل قبا حاجه كود سديتي ديما جچو توكو نا دام باسيو سيتيمي galmeen isaa ammas yoo namni galmaa'u barbaade guyyaa lamaaf sadii hafe kana keessa galmaa'uu danda'anii yoo ammoo achi booda hin galmoofne ta'e maqaan namoota galmaa'anii galma yookaan ammoo yuunivarsiitii Minnesotaatti waan ta'uuf wanni kun jechuudha maqaa isaanii galmeessinee galchuu jirra namoota guyyaa hagana keessatti hin galmaa'ini galchuu hin dandeenyu jechuudha maaliif bajeta nu baafne sani ol waan ta'uuf kanaaf yeroo gabaabaa kana keessatti yoo xiqqaate torbaan kana haga dhumaati jechuudha hadhi guyyaan afurii haga jimaata dhufuutitti galmaa'uu qabanii akkuma jedhe yuunivarsiitii Minnesotaatti ta'a guyyaa dhumaa guyyaa 18ffaa ammoo Oromoo community ta'a inni kun waan addaati yookaan ammoo konferensii duun taane waan nuti guyyaa 16-17 irratti haasaa yookaan irra mari'ataa turre guyyaa 18tti jechuudha ummata keenya hawaasa keenya waamne itti ibsinaa waliin mari'annaa jechuudha bal'inaan warroonni guyyaa san warri konferensii irratti hin dhufne waliin akkuma beekamu baroota askaluu kana keessa sochiin waldaa dargaggoo Oromiyaa idil addunyaa takkaa'u oyaa laafaa dhufe warra jedhantu jira konferensiin kun san ni jijjiira bakka konferensii kanatti immoo waan qaraarraa wanta adda ta'e wanti isin karoorfatte yoo jiraate dhugaadha oyaa yookaan ammoo waldaan dargaggoota Oromiyaa addunyaa ka jalqabe 2006 dhiifama yeroo sanitti akka malee gaarii ture namoonni illee fedhii guddaa mul'isaa turanii garuu 2008 irraa jalqabee rakkinni uummata keenya keessa jiru haala siyaasaa adda addaa irraa ka'e warri itti hirmaatu gaddeemaa dhufe argite kanaaf yeroo ammaa irratti wanti adda godhu yoo jiraate nuti qaama siyaasaa warroota qaama siyaasaa Oromoo qaama hawaasaa akkasumas ammoo warroota beektota Oromoo hayyuu Oromoo jechuudha waliif finnee isaan nutti haasa'uutu hin taane nuti waliin teennee wajjin mari'achuu kan dabre amma achi har'aa jalqabnee maal waliin godhuu dandeenya wanti nu waliin qabnu maali our common wanni qabnu jennee waliin mari'annaa jechuudha kana jechuun maali warroonni nu waamni suniif warri qaamni siyaasaatiif qaamni hawaasaatiif dargaggoonni illee qixa ta'anii waliin mari'atan jechuu waan kana irratti kuni ufafoo yookaan immoo uf duree keenya hin jijjiiraa akkaataa hawaasni keenya warroonni gurguddoo fi akkasumas dargaggoonni waliin wal qunnamtii yookaan ammoo hariiroon isaan walii qaban hin jijjiirama jennee yaannaa jechuudha. konferensiin kun akka fiixa ta'uu hawwii gaarii isiniif qabna deebiif gaabii kana nu wajjin gochuu keetiif galatooma. Isinillee galatoomaa carraa kana nuu kennuuf.